ajaa'iba qabdaa onumaa baasa biddee boo biyya tana salafaa fi samii iddoo si bitee seete moo maali obboleessa fi maaliiti maaliin obboleessin jaamil ati shariika shayxaanaatii fi khabiliisaati Allah il'aanakum إن أكفر أي ما لم ندير. هنقد نقول ما نيجي نركز إلا تيجي سيفون. أكمل دين دائما 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 تبرتيمو. أنا أكان. أصبر زادي. عايشة نوفي في داوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتان جالتم توتا خطوتا ماتي مامي وريتاتا مرتينوغا. Salaamani keenya qilleensa raasiin haadha qabsiin jechaadha. Ilmaan Oromoodhaa kan biyya keessaa fi biyya ala jirtan. Yoo yaa akkam jirtan jecha hadhiyeefis gartee baga nagaan isinii dhiyeechaa kan isinii barees gartee barii gaarii isinii jechaadha gaa arraas jechaanii jira. Akkasumatti maatiiwwan keenya hedduun gartee koomentii hedduun nu barreessu jira waa'ee dhimma gartee furmaatee irratti jechuudha. Furmaate dimmadhaa furmaate dhaqqabaadhaa abshiiraa isiniin jenna gaa asumaanuu gartee wanni jechuu barbaadu ilmaan Oromoodhaa marti keessanuu warreen gartee naannoo gartee yaman keessa jettan martinuu garee maafiyaa gartee jireenya namaa quudhuu dadhabdee jechuudha. Ilmaan namaa gartee lafarraa balleessuudhaaf nama kana gartee abdii kutachiisuu fi maatii jiiguudhaaf bobba'aa jirtu tuni harcaateen isaanii gartee hedduu faffacaatee jirti. Akkuma gartee asii dura gartee gaa tarkaanfii Khadiir irratti inni fudhanneen akkasumatti gartee tarkaanfii fudhatame maafiyaalee biraa gartee akkasumatti warreen shira gartee namarratti yaadanii fi akka shakhsiittis akka dhuunfaattis guruppiidhaanis jechuun bobba'aa jiran isaan kana hanga dandeenyetti wajji dhaabbannee hundeedhaan buqqisuudhaaf yoomiyyuu taanaan dhibboo dandeenya isin jenna. Kanaaf asumaan obboleessa kiyyaa Jawaadillee wanni jechuun barbaadu obboleessa kiyya roorroollee si guddatte ba'aa fi bu'aa bahii hedduu keessa dabraa jirta darkaa hedduu harkaa jirta. Kanaaf obboleessa keenya ni jirra abshiiraa isin jenna. Furmaatee immoo yeroo gabaabduu keessatti inshaallah godeessiin jirtu akka gartee baasan akka garee maafiyaa harkaa fuudhan inshaallah ni tattafanna waan irra geenye isin jechaadha. Zakkoo yooniif gartee sagalee tana haadha geessu taate yaa abbaa siiriidha. Ijoollee si hojii yaadu tanaas akka kana gootee angulla qaraatee fi waa bishaan inni eeqee obaaftee fi waa asiiraa wajji obaafteefu ijoolleen naguma qabdi turaan. Ijoollee nagee qabdu akka kana gootee jarri gurra tokko qofa qaba. Gurra gartee sagalee teetiin dhaga'u amrii teetiin godhu. Boo ati maaliif seete obboleessa kiyya jinni hay. Khalaas takka goote lama goote arra wanni gartee Jawaadii irratti hojjechaa turte sun si hanqattee. Wannummaan isaanirraa feetu maali? Maatii jalqabaa diidee wannummaan isaanirraa barbaaddu maali? Hay ajaa'iba qabdaa onumaa baasa biddee boo biyya tana salafaa fi samii iddoo si bitee seete moo maali obboleessa fi maaliiti maaliin obboleessin jaamil ati shariika shayxaanaatii fi khabiliisaati Allah il'aanakum suniif jarri gartee amma zakkoodhaa hojii dhaabbattan yoo jireenya keessan kan fuulduraatiif yaaddan taate asittis ta'ee biyyattis magaalaa keessi jirtus ta'ee lafa feetanitti jireenya yoo ka barbaaddan taate gurbaa kana jala harka keessan fudhaa. Yoo ammoo gurbaan kasiirii isin godhu taate nu jirti jaa dubbadhaa. Yoo ammoo kana hundeef wallaaltan siirii gartee bahara geessinee isin raadhiina. Si galtee likkii isin galchineeti bahara isin geessinee isin raadhiina. Biyyi tun bara mootummaanis ni jira obboleessa ta'e. Hawaasni Oromootis ni jira. Isin qofaa jira seetanii isaa? Hay. Hoggaa ilma namaa halkanii guyyaa jala dhaabbattanii ciisa dhookitan. Obsine hay. Hingeewu namni bartara takka waa nama godhuun bar akka yeroo mara nama jala bu'anii tun ijaa gurran qabdanii yoo abooti zakkoo ati maaliif biyya irraa baateeti boon maali hojiin kan ta'e gurbaa hojii biraan qabdu
moo waan kanaan gartee namoota adda addaa gartee gaa irratti hundaas baate asii duraas akkanuma namoota adda addaa waa itti goggoote horii namaatis saamaa turteensa lubbuu namaatis dabarsaa turteensa si galte suniif gaa akkanatti hin baddu magana waan biraatiif yaadan ayyee akkas hin jenne ayyee ilma dhiiraallee yooniif gartee gaa hijaa walii qabaatanii xiiqii qabaatan ilmi namaa kun beeki yoo waan barbaadu harkate waan silaa nama dhiisa ammoo wanni irraa barbaaddu asii booda yoo lubbuu isaanii taate malee maali wanni yoo lubbuu isaanii taate deebisee ati gartee lakkii mucaanis gartee ijoolleen tobbaleessa kiyyaati mucaa kanaas gartee gaa akka miidhamuun barbaadu obboleessi kiyyallee gartee bar miidhaadhaaf hin godhe miidhaan tana caalaa maali boo halkanii guyyaa namni ciisa dhabee suma ofirraa eeguun gartee mashaqaa taatee jirti hay ajjeebitee numa akka nama nasiyaa yaadu yookaan kheyrii yaadu kobboleessaa kheyrii raamata godhu jiru hayyee ati immaa waa'ee gartee immaa garuu furmaatee goda keessanii baasaa nagee hanbirraa sallamsiisaa san godhuu baannaan tokko du'ee tokko nyaatu jee wal galaafata taate furmaatumaa bara akka tokko guggootanii boo furmaatee maalitti gootan namni akkanuma ka'eetu moggaa mana si olseen akkanuma ka'ee nama jala deema maali wanni isin nama qaraatan tun mucaa daa'imoo mucaa xiqqashoo maalirraa barbaaddan mucaa xiqqashoo san maali wanni irraa barbaaddan ilmoo daa'ima dili qabdi zambi qabdi xiiqii maaliiti yaa maaliiti wanni sadarkaa dila kan isin geessi isin nama moo maali boo sheexi boo qoy ibliisa nama ta'ee dhufee jira moo maali suniif ilmoon sanillee naawaa taatu namni gartee akkanumatti ta'uu dhaabbatee rootoo namatti eeguus hin jiru baleessaqee jireenya hawaasummaa magaalaa tana keessa waliin qabna wanni nu naqummoo dirqama jireenya hawaasummaa kan wajjin qabnu akka hawaasa tokkootti magaalaa takka keessa biyya baqaa keessatti jechuudha rakkoo fi bal'oodhaas adda qooddannee gaddaa gammachuu adda qooddannee wajjin gartee tarkaanfachaa jira hawaasni kun hawaasa keenyaas roorroo hawaasaa callifnee ilaallu jechuudha yoommaa nama tokkos ta'e nama lamaas ta'e guruppis ta'e jam'aataas ta'e jechuudha kanaaf abadan isin jalaa kaafnu sayinaa bakka irraa dhuftanii fi madda keessaniis gartee xaliilchinee eessarraa hiddi keessaniidha takka qabu eenyu isin duuba akka jirus gartee sun hundi guyya gartee harka gartee dhiiraatiif harka leencaa harka buutan akkasitti xirxir godhuu teessan dhiirummaatii fi biituun tana sunii nama tokko eega gartee tara takka namni miidhame ilmi namaa kun beeke dhugaa wanni nama godhanii jirti qixxaasas namaa godhu wanni kana akkanaatu ni jirti ammoo ilmi namaa ibaadaa rabbiitiis qabaatee ganama waggaa ciisuu fi galgala waggaa ka'us gartee yoo zikrii godhe mana keessatti yoo quraana ofirraatti qaree sheexaanni hundi nama qoruu beeku kanaaf innilleen jawaadeelleen hanga ammaatu if eeggannaa maaliif hin godhe silaa if eeggannaa sadarkaa kana godhe namni yeroo gabaabduu keessatti kan nama dhamaaseetu moo fadhe namarra dalagu abadan hin danda'u abadan ammoo ni beeyta wanni gartee arrana dubbise keessaa addatti intala dhalaa dubartii intala dhalaatii fi akkasuma daa'ima ilmoo xiqqoo ta zambii hin qabne ta dilii hin qabne fuudhanii gartee afan faajjeessanii hararraa meessu hayyee ilmaan aboo maatii namaa dhiisaa maatiin haa jiraatu dhiisii jakkoo riskii kana malee harkattu milkiin ta'e kana malee hin jirtu sharrii malee waati kanuma akkami obboleesso kanuma akkami kakka keetii kanaa hojii dhalachuu mannaa dhalasan gugguudhaa irra wayyaadhaa aboo garuu akkanatti naftu beekta akkanatti naftu dukkanaayitis gartee dukkanaayii nafu ni bari'a ammoo wanni goggootutu milkaa'ina sitti hin fakkaatin milkaa'uu sitti hin fakkaatin abadan shirri kee gartee abadan ni milkaa'aa sitti hin fakkaatin maaliif booddeen gartee shiraa
yoomiyyuu gartee ni saaxilamaas. Baaxilaas jechuudha. Booddeen shiraa booddeen siidhaa gaaga'ama. Booddeen shiraa lubbuudha si halaakti. Dhiirummaa amma xarra jettuun tanaas ifiifuu bar waa nama jiruumi bar. Waa nama jiruumi. Wauma namatti wanni jettu tanaan dhiirummaa si fakkaate malee garuu dhiirummaan tanaa miti. Dhiirummaa ilmi namaa ifaaf bilisa ta'ee gartee silaa yeroo taasif irraa nama dhoorfu malee. Deebi'e akka dhiiraa kootuuf nama sirroodise firaa dhoorki. Kana haala immoo daa'imaan hin taphatin daa'imaan. Goda gartee isin keessan namni isin jalaa hafu isin irra dammaqee jira namni. Kanaaf daawwattoota kiyya hanga gartee sagantaa biraatiin wal argamutti nageenyaa turaadha. Hedduu takka nama aarsitii nama gaddisiisti. Inshaallah isaanillee hanga dandeenyetti itti dhiyaannee biratti argamnee waan kana akka gartee furmaata argatu ni goona. Suniif assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.